اوكي اتم جرتو لا بخنا نفا أكم بولتن نجا فيادا هركفوني ولي شيرغو داولي دبر سادا أودو غاري دغرو البوفنا ترامب فيرس أبي أحمد أسرتون داتين أودو غاري غوري سمبوسا دينيا غويا لمن كان غمچوتين جرا غمچو هونغن قمنه غمچو اجايبتين جرا يو غمدا يرتن بين اسريسي هدوران غمد خلال سيجو قدو چوربادا اكم بولتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنون دين وركفوني بكجرتنتي وانا جايباتي أورمو تنربي لي سيدر متاف أورمو لقاني تمساف بنينسيني تمساف جني تمساف أورمو وانغو سميك تمساف هندنو ربي لك أورمو جن رابطن قولي خرانو تن اين الرا غرغارسي قبس أورمو دا خرا هدوران رفادا جرا يونغرين قنولته مداف ديمنا جتشور أورمو ربين وجن رابطه غافون تلافن اللي رفين نجيبيسا غافنت أسن اللي خبرات ندبسا غافنت دودق اللي خبرات تقرقلا تيجي وايد دور أدي مجرا بقى نفتن بقى مدن تدراتي درا هاسوخي يقولوا نافواي إثيوبيا دالال إثيوبيا دافي أورومو دالال نموت غرين أرك rakkoon biyya keessaa rakkoo biyya keessaati garuu rakkoo biyyatti dhufte gamtaadhaan wajjin dhaabbachuu qabnaa jedha namoonni gariin namni qalbiin darreedhaa gariin warra karjuun arkaa jira rakkoo alaanu dhufte rakkoo diinni alaanu fide akka Itoophiyaatti wajjin dhaabbannee falmatuudha qaba waan nafxanyaan zamana dheeraa ittiin nu sobaa turte Oromoo sobaa turte Oromoon Itoophiyaa keessaa maal qabdi maal argatte Oromoon Itoophiyaa keessa kabajaani qabdi Itoophiyaan Oromoodhaaf biyya waan judureef gaafadha Itoophiyaan tun Oromoodhaaf biyya tokkummaa waan tokkummaadhaan wajjin nu dhaabbachiisaa ni qabna manuu fi nafxanyaan nuu fi warri biraa Itoophiyaadha yoo gartee saba cunqurfamoo keenya taate malee waan gamtaadhaan waliin nu dhaaba ni qabna isaa qabna maaltu nu tokkoomse hidhaan laga Abbayyaa biyya misoomsuu gurbaan kun hay Let me block this guy, hold on. Enyo, Ipsa. Okay, let me block you, hold on. Hoguni Nasuri Jira. Let me block him. Ipsa Yusuf Abdullah. I'm sorry, Garu, I have to block you. Dik abikar murtewita. Phone out block thank you akka Itoophiyaatti waan gamtaadhaa wajjin nu dhaaba maal qabna warra akka namattu nu laalaan jirre warra afaan keenya jib warra aadaa teenya jib warra maqaa Oromoodhaan nuti baafna jib warra amantii teenya jib wajjin akka biyyatti wajjin dhaabbannee diin alaa dhuufirraa dhoorkinaa hogguu jenne nama warra gammachuudhaan wajjin jiraatu kun waan Oromoodhaan zamana dheeraa sobaa dhaaban misoomni feesisaa yes ni feesisa ni barbaachisa garuu waan hunda dura maalummaadhaatu dursa nama tahanii jiraachuu dandahuudhaatu waa hunda dursa Oromoon arraantana Itoophiyaa keessatti nama taatee akka namatti kabajamtee warra biyya kanaati abbaa lafaati jamtee kabajamtee jiraachaa jirtu Oromoon irra qe'ee firatti ajjeefamaadhaa jirti qe'ee firatti gudeedamaa jirti qe'ee firatti qaachaadhaa jirti hidhaan laga Abbayyaadhaa warreen dhaadheessu jira warreen kalee balaaleffachaa ture gaafa TPLF warra arra dhaadheessu kuni isaan waan dantaa keessaa qabaniif dantaa poolitikaadhaa hidhaan Abbayyaa misoomaa miti hidhaan Abbayyaa siyaasaadha dantaa siyaasaadhaa warra keessaa qabuutu kanaan Oromoo doggorsanii Oromoo kaasuu barbaadan nuti ilmaan Oromoodhaa warreen as gubbaadha barreeffamaa wal mormaa baaneesi hidhaa Abbayyaa keessaa Oromoo waa takka wanni isa galchaa takka illee hin jirtu
misooma dura Oromoon lubbuu isaa dandamachiisuudha qaba. Akka namatti jiraachuu danda'uudha qaba. Biyya sarratti abbaa gaafatee biyya isaa misoomsuudhaaf hidhaa laga abbaati miti gaafas khabiraatu barbaanna jechuudha. Gaafa biyya harkannee biyya keenya irratti abbaa taanee biyya teenya jennu gaafa qabaanne hidhaa abbayyaatii miti tabiraatii fuudhee wanteenya. Amma garuu kuni Oromoodhaaf ajandaa miti. Waan Oromoodhaas laaluu miti. Oromoon qoodaas keessaa fudhachuu hin qabdu. Oromoon kanaaf wareegamuu dubbachuu illee hin qabnu. Irrallee dubbachuu hin qabnu. Maaliif nun laalu? Waan nun laal nuti arra fookasiin keenya karaa tokko qofa irratti deebi'uudha qaba. Karami karaa Oromiyaa ijaaruudha. Itoophiyaa bittinnooytee Oromiyaa ijaaruu dandeenyu. Itoophiyaa bulchuu dadhabnu. Itoophiyaan bittinnooyte Oromoodhaaf kasaaraa takka illee hin qabdu. Itoophiyaan bittinnooyte bu'aan sii faayidaan siidhaa Oromiyaadhaa keessaa ijaarama. Kan hubadhaa Itoophiyaan bittinnooytu Oromoorraa wanni hafaa takka illee hin jirtu. Beeta mangistiin sun ol garagalee dakatti gad deebi'u torban dachikutu Oromoorraa wanni hafaa takka illee hin jirtu. Oromoon Itoophiyaa diigamte keessaa Itoophiyaa bittinnooyte keessaa Oromoon bu'aadha qabdi. Bu'aan siidhaa Oromiyaadhaa keessaa ijaaramaa jechuudha. Biyya Oromoodhaa keessaa uumama. Dabballoonni bilchiginnaadhaa isin dogoggorsin tokkummaan qabnu. Itoophiyaan takkaa miti. Itoophiyaan takkaas taatee hin beektu. Itoophiyaan biyya hedduu biyyoottan hedduu santu Oromeerra maxxanee Oromoo gubbaa jiraata. Itoophiyaan Oromoo awwaaluu irratti Oromoo ukkaamsuu Oromoo ajjeesuu Oromoo xiqqeessuu irratti biyya ijaaramte malee biyya Oromoon keessa guddatte biyya Oromoon keessatti abbaa qabeenyaa taate biyya Oromoon keessa barattee bakka gaarii geessee miti. Silaa biyya kanaati dhugaadha haqa qabnaatii wajjin dhaabbanna. Trump gaafa diisitti dheengatti hiriira baane White House duratti baane warri diisii dhayxan achiin naannoynee White House'dhaan State Department akkasitti deebinee walleenuu qaawaan ganduraa hojjaa yeroo Ameerikaa Itoophiyaa gargaaruu dhaabaa Ameerikaa hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin qabdan muraa Ameerikaa Abiy Ahmed irratti dhiibbaa godhaa gadaan isaa dhumee jira aangorraa kaasaa gaafa jennu Trump qawaanii mataa gabbaasee waan caffee raamisfaan jedhan dhageeffachaa tureense. Wanni inni kalee dubbate hundinuu deebisaa waan saniiti. Beekadha dhiibbaan Trump godhaadhaa jiru mootummaa Itoophiyaa irratti beekadha. Laal ummata Itoophiyaadhaatii miti mootummaa Itoophiyaadhaati. Akkamitti Abiyyiitu dhufee beellama seenee fi diilii godhanii maallaqa hangana sii kennina hangana fudhatteeti hidhaa laga Abbayyaa kana biyya Masriitiif dhiiftaa hayyee jedhanii walii galaniiti boodarra achi guutu. Abiy Habashaan mataa micciirtee garagalchite nafxanyaan. Duulli Trump bani duula gargaarsa Oromoodhaa kan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhu. Oduun keessaa baatu gariin akka itti dhageeffadha. Oduun keessaa baatu akka itti hidhaa san dha'uudhaaf hin deeman guutumattu. Ameerikaan dha'uudhaaf hin deemtu. Ameerikaan wanni godhuu deemtu anaas nima caffeeraamis maal jedhaan jaa. Hidhaa laga Abbayyaa dha'uu osoo hin taane mootummaa Itoophiyaadhaa jijjiiruudha qabnaadha. Mootummaa Abiy jijjiiruu irratti dhibbaa fi dhibbatti guyyaa kalirraa eegaltee Ameerikaan dalaguu jirta kan hubadha. Kanasumuu qabadha. Oduun gaariin isin himuudhaaf deemu mootummaa Abiy Ahmed kan diilii Ameerikaadhaa wajjin seene diigee maallaqa duraan fudheetiin laga Abbayyaa gurgurajee itti garagale mootummaa san diiguu jijjiiruudhaaf Ameerikaan guyyaa kalirraa murattee lafaa kaatee jirta. Kana gurra isin calawu gurra qabadha. Hidhaan dha'uudhaaf deeman xayyaaraan dha'uu deemanii maarree godhuu deemanii lola banuu deemaniin hin jiru. Garuu Ameerikaan mootummaa biyya takkaa jijjiiruudhaaf hogguu deemtu karaa feeteen akka feete jijjiirti. Akkuma dargii facaafte maallaqa doolaara feekii tolchitee hogganoota aangoota waraanaa dargiidhaa maallaqa feekiidhaan sobdee hunda harka kenna. Ameerikaan mootummaa takka hogguu jijjiiruudhaaf deemtu mootummaa isin tahin feetu achi keessaa wali kaaftee waliin diidee mootummaa nagaa jaarti yookaanis alaayif dibiraatti uumti waa hedduudhaan kara hedduudhaan waan takkaas yaachisa. Abiy amma gaafa Ameerikaan gargaarsa irraa dhaabeetiin jiraa gaafa jettu
asbeeti barreessee lakki gargaarsi nurraa dhaaban hin jiru Ameerikaa wajjin ammallee hariiroo with my friend Trump jedhaal my friend Trump hariiroo bireedduudha wajjin qabnaa jeete Abiy dubbate miidiyaan Itoophiyaadhaa gaafasan lakki Ameerikaan gargaarsa dhaabde jenii sooshaal miidiyaa gubbaadhaa ololoofanii kun dhugaadhaa miti gargaarsa Ameerikarraa nuu deemutti jira jeeti miidiyaan Itoophiyaadhaa ol kaasaa ture Trump halee gaqqabeeti we are not giving a penny jedhaal we are not giving a penny we stopped our every support waa hunda sumuunii takka Itoophiyaadhaa kennaadhaa hin jiran Abiy Ahmed wanni maraachu jiru laal Ameerikaan gargaarsa irraa dhaabuu qoftiin mootummaa Abiy Ahmediif gaaga'ama guddaadha Ameerikaan harkuma qofarraa qabattee gargaarsa irraa dhaabuun mootummaa san akka oolteen bulle godhuu dandeessi akkan dogoreef hin jedha kanas immoo qabadhaa hidhaan dha'uudhaaf deeman hin jirtu xayyaarri dhufee dha'u hin jiru garuu Ameerikaan Trump wanni murteesse mootummaa Itoophiyaadhaa san jijjiiruudha they are looking for the right person to lead Ethiopia sun eenyu Oromoodha san tahuudhaaf Oromoon arraan tana jabaannee karaa dippiloomaasiidhaa fi humnaanis waraanaas jaarachuudhaan ciminaan konferensii adda addaa goonee hoggana sabaa if keessaa dhaluudhaan if keessaa baasuudhaan Oromoon arra saniif if qopheessuu qabdi Itoophiyaan akka diigamuudhaaf deemtu shakkirraa baya Awurooppaan irra walii galtee jirti Itoophiyaan diigamuu Abiy akka aangorraa kaafamu Awurooppaan irra walii galtee jirti Ameerikaan irra walii galtee jirti jireenyi biyyootan Afrikaadhaa keessattuu Itoophiyaa biyya addunyaarraa hiyyeetti biyya qamadiidhaa fi zeeta Ameerikaan geessitee safartuuf biyya Awurooppaa hularra deemtee sadaqaa kadhattu biyya akkanaa kana diiguun hizaabarra laaftu maaliif jireenyi isaanii mindaan hojjettoota isaa dilli Abiy wanta reeffa falmataan dubbatee jira gaafa Abiy Amboo New Yorkiin godhaa Finfinnees akkanaan godhuu deemaa biyya tana gartee karoora yeroo gaabduu keessatti samii Dubaayin godhaa yaattu do you remember zamana Awurooppaadhaa fi Ameerikaan maallaqa kana sii kenninaa jedhanii maallaqa kana niin harkadhaa kajeelee ture sani dhaadannoon isaa hoggoos bee farquma TV irraa dubbatu hundaahu waa'ee biyya guddisuudha waa'ee New York fakkeessuu waa'ee Bangkok fakkeessuudha waa'ee Dubaay fakkeessuu taasoo ture amma Abiy hoggoos bee hafuura baasa biyyaan guddisaa maaliin jaaraa eegadi kee gubbaa deemee tume inxooxxoodhaan maal godha asittiin karaa tolcha ililliin bishaan obaasaa malee ajandaa gurguddaa duraan gartee biyya tana jijjiireetiin Dubaay fakkeessan dhaabee jira you know why akka addunyaan guutuun harka irraa deeffatte akka gaaritti tolchee galtee fi jirti Abiy Ahmed addunyaan dheengadda harka dhoyteef arraan tan harka jalaa fudhattee Trump as bahee he break the deal I made the deal he break the deal and they have to pay the price they have to pay the price sigale dealin sun maali dealii walii seenan dealin Trumpin kenneef sun maali maallaqa kalee Abiy ittiin dhaadachaadhaa ture sanii jechuudha maallaqa Amboo New Yorkin fakkeessa Finfinnee Dubaayin fakkeessa jechaa ture sanii maallaqa 9 billion I think 9 billion maallaqa saniin duraan dhaadachaadhaa ture Awurooppaanis beellama nuu seente inuma Abiy barkuteeti an kadhadheen dhabuu isin biyya keessaa dalagaa malee an bakkaan fedhe dhaqee kadhadhuusi kadhaan tokkoffaadhaa maallaqa dhabeen galuu Faransaayis beellama naa seentee jirti England beellama naa seentee jirti Ameerikaanis maallaqa nutti roobsuudhaa deemti fuuldurri keenya jannataa biyya kana niin jijjiirachuu ture arra haasonni sun hundi hafeeti dikirratti hafaadhaa jira kanaafuu ilmaan Oromoodha duraan diinni Abiy nu himiti arra diinni Abiy addunyaa guutuudhaatu afaan deebi'ee afaan garagalee jira addunyaa guutuu biyyootan gurguddaan hangan takka green light biyya takka balleessuudhaaf hangan takka green light Trump kenne jechuun this is not easy hangam takka dippiloomaasiin Oromoodhaa milkaawaadhaa jirti ifitti kadha waan deemu jiru kana laffaatii bu'aa laffaatii keessaniiti
ifitti kadda kana kagodhu jiru nama biraati miti akka Trump hubatu waan kana keessa gabbu'ee akka biyyootan landa keetti qeyroo maal goote hanga olbanii imbaasii Itoophiyaa gubbaa alaabaa teenya dhaabanii ijoolleen alatti haftee kun hundinuu England Itoophiyaa irraa gargaarsa muruun hujii qeyroon London jirtu gooteeni bu'aa isiidhaati. Wanni Trump asirraa godhaadhaa jiru Itoophiyaa keessa rakkoon jiraachuun laffaatii nuti asi godhu jirruutu dhagahama harkachaadhaa jira. So arra nuti salfiin teenya eesaan salfii seennaa if gaafadhaa Oromoon Itoophiyaa keessaa waan takka illee qabdu waan takka an Itoophiyaa yoo bittinnooyti anaaf gammachuudha. Maaliif Oromiyaadhaa ijaarame Itoophiyaa yoo ibiddaan gubatte anaaf gammachuudha. Maaliif Oromiyaadhaa dhalchiti. Kanaafuu Oromoon arra eessa dhaabbannaa eenyu cinaa dhaabbannaa yeroo kanatti maal godhu qabna waanchuu ilmaan Oromoodhaa if gaafachuudha qaban. If gaafachuudha qaban dirmachuu nuu dhufte afaan garagallee lakkii nuti laga Abbayyaa ni hiinaa laga Abbayyaa hidhuudhaa miti sanii oluu ni hiinaa garuu eessarratti haala kam keessatti ilmaan Oromoodhaa guyyarraa ajjeefamaadhaamu guyyarraa ajjeefamaadhaamu julmaadhaan qabri takkatti awwaalamaadhaamu maalummaa keenya afaan keenya dubbachuu dadhabaadhaamu namni aadaa Oromoodhaa uffateedhaaf kanaafuu dhaabbiin teenya wal qixxaachuu qabdi sooshaal miidiyaa gubbattillee hugguu dubbannu kaampaaniin as gubbattillee goonu lafarrattis hawaasa keessattis guu jirru wanni goonu tamtu bu'aa nuuf qabaadha. Itoophiyaa keessaa Oromoon maal qabdi? Mee abbaa qabeenyaa meeqaatu Oromoodhaa Itoophiyaa jira? Mee een jira? Abbaa qabeenyaa ka jiru ija baystan dinquu laala ka xiqqoonii wayyaa jee ija baystan mee Oromoon tun Itoophiyaa keessaa maal qabdi? Namuu yoo xiqqaatte goojjoo xiqqoo takka dalagaa xiqqoo ilmaaniin guddifatu ala mee Oromoon Itoophiyaa keessaa kanaan qaba seenaa tanaatu Itoophiyaa keessatti naa mul'ata seenaa Oromoodhaa aadaa Oromoodhaa tanaatu Itoophiyaa keessatti naaf mul'ata maqaa gaarii kanaan Itoophiyaa keessaa qabaa mee Oromoon maal himatti Itoophiyaa keessaa kan isaan tokko rakkoo alaa dhufteef gamtaan dhaabbannee gootan Oromoodhaa Oromoo gaafa du'aa barbaadan gaafa jeesuudhaa deeman Oromoon faarsan Oromoo jagnaanaw maaree jagnaanaw gaafa jeesuudhaa deeman qofa Oromoo faarsan Oromoon duutee Itoophiyaa keessatti alagoomtee jiraattuuf harka duudhaaf miti harkallee dhawuuf hin qabdu harkallee dhawuuf hin qabnu Itoophiyaan haa bittinnoytu nama Itoophiyaa bittinneessuudhaaf dhufe I don't want to be politically correct humnuma feet ta Itoophiyaa bittinneessuudhaaf dhufte wajjin caffeeraamis Itoophiyaa ni bittinneessa humna abii dhawuudhaaf dhufte ta fedhe wajjin caffeeraamis abii ni dhawa murtii kana qabaadha diinni Oromoodhaa guddaan biltsiginnaadha diinni Oromoodhaa guddaan gooftaan nafxanyaadha nugusin nafxanyaadha Abiy Ahmed he is number one enemy of our people kun yeroo hunda sammuu keessaa isin hin haqamin Trump he deserve our vote he deserve our vote ilmi Oromoodhaa namni Oromoodhaa kan North America jiraatu hundinuu duule isaafin godhamma an akka tasaa voting goone namni gariin eelli godha anin goone hangammaati an isaafin boggodha reasonii lafa haya itti yaada yoo gartee akka Ameerikaa keessaa laalle Ameerikaa keessa sila warra kaynuta isaanii gamman garuu rakkina ummanni keenya kabiyyaa keessa jiru gurbaa tokko naan jegaaf tokko Dalaasitti na dhukkubaa dawaadhaan fudhaa healthcare gaarii qabaachuudhaan sila warri dimokiraasiin deeggaraa isaantu health plan bireedaa qabaa garuu barana dawaa kiyya kana wareeguudhaan qabaa ummata kiyyaaf je'eeti jarri republikaanaa healthcare bireedaan qabanii isaanumaaf voot godheetiin ummata kiyya kabiyya keessaa dhumaa jiru kana dandamachiisuudhaaf dawaa kiyya kana if wareegaa naan jedhe yaa isinii galee ilmaan Oromoodhaa jarri republikaanaa kun wanni voot godhuun gaariitiin maal beeytanii
وان بيخيسا ملي تبي على رنكان إنسان ترامب أمتى أفرن دبرخنا واي أمريكا فرست يس أمريكا فرست I agree that أمريكا فرست أمريكا بيخيس الدبيتي بيجدسوا ملي تبي على مالك أخنني ولين أو والفتشيسو قولوا ترامب نما كله he's not a politician نما كله ورا أمريكا آتيف تهاد أجر نما كله أمريكا خيست قدسات أجر كنافونتي بوليتيكا بي على خيسا حركة فرشون إساني قابسو أورومو دا أمتا أفرن ترامب قباجي روخانا هنگم تكا غرغارتي هندگتنا مالي فينجا غافا أوبامان آنغور توري انتلتي انيو مقان سيداتا إتوبيا دا إتي فيلماني إتوبيا دا دبرا دبت أكغاري غيفمي سنوخو فلادا جت دبرا دبت أكغاري غيفمي جت غافا أوباما تبيكت دا غافا ديمقراسي بلشتو جري ريبابليكانا خوني بيخي اسمالي سياسة على خيسة الدور كان قلفتن قنافو يوني بوتي خينيف هدو بريد جري نفتنيادا والجيتي ويب سايتي بني خراء الدداتين جرى ديمقراسي تيف بوتي قبيسا جرى غرغار سلي قبيسا داجر نوتي نما نوتا وصون تاني نما أمتا خيني خبي يجروف تهو سنيف سجلتين خنو قمنا أنا جمعتشمان كله ترامب نجمع سيو enough هنجم تكا أبي فان فرق في الجانب كله هنجم تكا رفعت نجري بالسجن مالي they know they cannot live without the support from America they know جراتشو هندن دين سوزان رايسي رفعنا تفاجأ دي سوزان رايسي تكاس دين 100% ديمقراطيكي دا أكغاري تيجي جيفمتي ترجعباتي في TPLF في يوغاسن so جري ديمقراطي دا سياسة خيستو سلا ديمقراطي نجراتي TPLF في كاتو خنو بدأ سلا ديمقراطي نجراتي TPLF في كاتو ترامب جراتشو داتو غرغار سرامورو داتو بتنيسي خاسي الراس يو إسا وجين أبن ترامب غوتا خينيا جينا خينيا إفدوبا ديبين كابو دبي غما غما نجي إلالو وان أفاد فنو دربتا سيغري إثيوبيا بتنيسو داف نوغاري دا بليز ورين فلودن ديسن نورد أمريكا يرتن أورومون يوني جرى ريبابليكانا خانا فلتن أمة خينيا خبياتي الدوغاري أنيس أوش سلا ورين دورفلو ديمقراطي مين فيلا قالوا أما برنا يا خاصة ورد درام فلتين جيرا دا جرى ريبابليكا خانيو فلتن أورومو دا فقاري أمة خينيا فقاري دا فياتا بود أبي ربي نو أغرسيسو ورين لنقد غافارين OMN رادو بدو جري بالسجن دا خيسان كدبيتو من فيسبوك را جولي بالسجن دا OMN كوني ميديا خين OMN نتجيبي فتشور أفك أي نملي بالله سور أفي ميت وان كنو ودا أني غافان OMN كيكو أماس غرغارات ينجر چيم سور أف ملي بالله سور أفي ميت أكستو ودا ورا بالسجن غريداتو هنو وري OMN ولا فان ديبيني هنو جافينو كسجي نو أكست يادنا we are still OMN family فولدراس family OMN نيت درانيس family OMN نيتور غرغارس خيني اتفوف سغلي تاني في غرغارس ولي قبوفين ججبيسون اتفوف ورين بالسجنان واتقو ايغتن واتقو برامل بوداف دبچون نتلفاته يوتقو الكمن إسان كرابرتي هيكتن so OMN أماس خليلاس الراس بروس إجافي قرى أمة أورومودات سجلة أمة أورومودات OMN دنده وان ديني لاف سومتي ديني بلي سومتي بالسجنا بتتي خنامتي جرتي TPLF خاني الدنيا داوجين توره الدنيا راغرغارس أركتشاداتور الدنيا وجين هريرو غاريك أبو OMN اللي سر رابوسو هندن دين حركة تودا
biltsiginnaa ifiifuu waa takka hin beekne sanaa miti jarri kunu hin dandeenye hin gammadinaa jechuudhaaf hin gammadinaa akkasii yeroo gaarii qabaadhaadha dubbii Tiraamtan hafarsaa jajjabeessaa hafarsaa biltsiginnaan yooni amata as deemu kana afan yoo takkitti baranaa bahan arkuudhaaf jirtan eega duulli addunyaa kun irraa qattee gargaarsi hin jiraanne takkitti baranaa bahuudhaan taa'u abiyyi bakka dhaqullee qabuudhaaf hin taa'u Ameerikaa dhufuu hin danda'u Awurooppaa dhaquu hin danda'u Eertiraa itti fidamanu Eertiraan ifiifuu biyya jeequmsaati achitti fidamanu Abiy akkumaan anguyyaa duraa je'etti yoo akka Gadaafitti Finfinnee keessatti yoo haa ifii haada dhootee yoo haa ijoolleen qeeroodhaa akka hubbatti osoo taphattuun lubbuun keessaan baane ammas naa yaadadhaa caffeeraamis maal je'ee naan jaa because he got nowhere to go bakka takka bakka itti dhiyeessuun qabu bakka hunda ifi cufee jira bakka hunda ifi billeessee jira addunyaa tana gubbaa bakka dhaquun qabu hireen Abiy Ahmadii fi hireen Gadaafiidha Maamad Gadaafiidha natti wal fakkaatti hireen isaanii takka ta'uudhaa teesse harka qeerootti galuudhaaf ta'a qeeroo arraan tana ajjeesu tana qeeroo arraan tana boochisu tana qeeroo arraan tana hirriiba dhoorke kana harka isaanitti yoon galle Abiy Ahmad very soon caffeeraamis dhugaa waa takka illee hin beekne fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaa